Hai akkam jirtan naguma keessanii dhaggeeffattoota kabajamtoota hordoftoota YouTube channel kooti har'a oduu ariifachiisaa ta'een sinitti dhimmu dhufee jechuudha. Like share comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Warri maatiin haa turtan guddaa galatoomaa, warri maatiin hin taane immoo seenatii maatiin haa ta'aadha sinin jedha. Warri na jajjabeessaa turtan thank you Allah lahulaachum ማለት har'a wanti haaraadhaan fidadhee dhufees jechuudha. Ijoolleen Beerut keessa jirtanii oduu ariifachiisaadha jechuudha. Guyyaa boru jechuun guyyaa sanbata guddaa mootummaan Beerut hin jijjiirama jedhanii jiranii. ስለዚህ lolli sinka ajechaa jiranii ijoolleen Beerut keessa jirtanii of eeggannoo godhaadhaa, karaa hin deeminaadhaa, keessattuu ijoolleen ala hojjettan please of eeggannoo godhaadhaa. Lolli sinka ajechaa jiranii isaanuu of sodaachaa jiranii gaxarii dhufaa jiran jechuudha. Ijoolleen Beerut keessa jirtanii of eeggannoo godhaadhaa sinin jedha. Lolli hinkaa jedhanii jiranii. Waaqayyoon nu haa eegu malee nuti of hin dandeenye jechuudha. Of eeggannoo godhaadhaa sinin jedha. Obboloota koo nuti kan biyya baaneef hojjannee jijjiiramuuf waan ta'eef namni kamiyyuu yaada kaayyoo ilaalcha garaagaraa qaba jechuudha. Hunda caalaa mooyyuu Rabbiin bakka jirru hundattuu nu haa eegu jechuudha. Sinis of eegadhaa, hamma tokko of hin dagatinaadha jechuudha. Narratti hin dawwalinaa ijoolleen narratti dawwalaa jirtan. Narratti dawwalame kanaafan ba'e. Ijoolleen Beerut keessa jirtanitu sin ilaalaa. Viidiyoon ani har'a hojjedhe isaanii tokko sababa doolaariin hin jirreef isaanuu rakkina guddaa keessa jiranii, isaanuu siqaa keessa jiranii of jibbanii jiran jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani damoozaa ji'a 4 fixee ji'a 5 keessan jira. Naa kennaa jedheenii har'a jechuudha. Lolli meeqa ka'eetti jira. Makaraa meeqaniin kan ji'a 3 naa kennanii, kan ji'a 1 ji'a xaanu sii kennina naan jedhanii. Anis immoo araada dhagaa jalaa caalin jenne hoggaa kanani obboleessa kiyyaa barumsa barataa mana kiraa minaamina kaffalaa fi nyaata minaamina illee natu danda'a. Obboleessi kiyya barumsa aabuu fi kutaa 12 barataa, kan baratu naannoo keenyatti miti iddoo biraa deemee baratan jedheeni sobeetoo jechuudha. Amma torbee dhufu keessa sii kennina naan jedhanii lolli meeqa ka'e jechuudha na biratti. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen Beerut keessa jirra. Baay'ee miidhamaa jirra, baay'ee tasaqayyaa jirra. Dhugaa balala sababa qarshiitiin kan ka'e yeroo hunda naa kennamu jedheeni akka tasaa ta'e asii miti kan naa kaffalamu Ameerikaadhaa kan naa ergamu jechuudha birrichi. Gaafa jedhani obboleessi keesseen ergine naan jechaadhaani. Ani mooyyuu attaallalee tanan sobeetuman hammuman ji'a tana fixadhutti jechuudha. Sobeetuman attaallalee yookiin faazarii kiyyannaa kenna birrii barbaadan jedha yookiin obbolaa kiyyan jedhaani. Dura faa birrii ani amma har'aatitti kanan hojjedhu ofii kiyyaa fi miti faayidee tana sobee waan irraa fudhachaa ture. Maal goonaree nan rakkadhe dhugaa. Baay'een cannaqame maaliif birrii naa kennaa hoon jedheeni. Har'a sii kennina boru sii kennina naan jedhan. Amma faa har'a jechuudha kan ji'a 4 fi ji'a 5 keessan jira. Kan ji'a 1 fudhattee jirta naan jedhe. Akkam akkas naan jettaa silaa kompuutara irratti qabee jira beektanii aduu naa kaffalame jechuudha. Akkamitti akkas jetta deemiti kompuutara irra laali aduu kam akka naa kaffalte damoosni kiyya
kan ji'a meeqatitu si bira jira inji gaafadhe kaza dhaqee kompuutera irra hoolaalu kan ji'a 4 kan ji'a 3 mitan ji'a tokko naan kennine jechuudha akka arabootatti aaduu ji'a tokko si kennera naan jedhe inna lola meeqatu ka'ee jira jechuudha uga baay'een azanee akkatti dhiiga koo dafa'ee yookaan barumsa kiyyatti hin cinne yookaan galee maatii kiyyaan gaafanne yookaan immoo bakka birriin asinaan kaffalamne maafan hojjedhaa kan jiru tokko natti agame baay'een aarii ture jechuudha ganama qofa miti yeroo hundaan aara garuu yeroo hundaan gaafadha har'a boru jedhan silasii idamoosa keessan attaallalaatii irraa fudhadhaadhaa hamma nuu dabartutti hamma bakka yaannu san geenyutti araboota tan argisiistammaan baana jechuudha. Innaa viidiyoon kiyyaa isinitti tole laayik, sheer, kooment gochuun na jajjabeessa isiniin jedha. Keessattuu ijoolleen Beerut keessa jirtan of eeggannoo godhaadhaa. Lolli hin ka'a jedhanii kunoo Beerutii gadhiisanii gaxarii keessa dhufaa jedhanii. Waggaa darbe waggaa lamaan har'aatis boombitu oo'ee ijoolleen Itoophiyaa fi Araboonni hedduun qabeenya hedduutu manca'ee ture. Amma sababa nuuruun waddadeen mootummaa hin jijjiirra jechaa jiranii lolli hin ka'a jechaa jiran Beerutii keessa boruu hojii dhaabaniiti gaxarii dhufaa jiranii ijoolleen haasaa kiyya kana keessan warroota hin dhageenyeef please share godhaatii wal biraan gahaadha. Manallee na jajjabeessa isiniin jedha. Waaqayyoon bakka jirtanitti hunduma keessan Rabbi isin haa eegu. Nuti ofiin hin dandeenyu jechuudha. Innaa odeeffannoon haaraan ani qabadhee dhufe har'a kana fakkaata jechuudha. Innaa of eeggannoo godhaadha. Bakka jirtanitti Rabbi isin haa eegu. Nuti ofiin hin dandeenyu. Baay'ee ulfaata. Ammayyuu kun odoo mootummichi jijjiiramuudhaaf ganaa torbantu kanaaf jedhamu kaleessa hin daalle jechuudha. Jarri kiyya gaxara katamaadha gara gaxarii nanu bira dhufan ani kanan jiru gaxarii jechuudha. Hin daalle karaan cufame jedhanii erga ganama baanii guyyaa mulu amma Beerutiin o'aa jechuudha. Guyyaa mulu aduu keessa qaqaanii kanuma gugubatan kana galgala akka isaaniitti sa'aatii 6 gubbaa dhufan jechuudha. Karaanis cufame namni sodaatee kun loluuf qophaa'a kun tokkosuuf qophaa'a kun boombii darbuuf qophaa'a kun immoo jalaa ofatee kinoo gara gaxarii dhufaa jira. Nan ulfaata bicha of eeggannoo godhaadhaa isiniin jedha. Mee warri viidiyoo kiyya kana dhageessani share subscribe naa godhaami. Ijoollee Oromoo kutaa 12 Oromoos ta'e Amaaraa Tigirees ta'e Walaayittaas waan barbaadde ta'e jechuudha. Ani hunduma keessaniyyuu ija takkaanan sin ilaala jechuudha. Mandara sin qoodu bifa sin qoodu malkidha sin qoodu dheerina sin qoodu bareedina fokkattuu ta'e sin qoodu jechuudha. Hunduma keessaniyyuu sinan jaaladha jechuudha. Silesi viidiyoo kiyya kana share gochuun na jajjabeessa isiniin jedha. Qaqqaaliiwwan kootii waan gaafii isinitti ta'e immoo na gaafadhaadha. Asumaan ergaan inni uumaa jechuudha. Viidiyoo kiyya kana share godhaadha. Laayikii godhe. Laaltoo hin callisin harka isin dhukkubume laayik godhe. Subscribe godhe na jajjabeessi. Inni biraa immoo ijoolleen guruupii keessa seenuu barbaadan guruupii Telegram irratti aamne jira jechuudha. Gara nama 95 nama gara 300tu jira tokkorraa walii galatti nama hedduudha kan jiru. Feekidhaan akkaawuntii akkamitti akka banattan illee YouTube koo jala hin jira ijoolleen haaraa taatanii YouTube warri hin bananne si fayyadan gowwoomin banaddu. Amma mana alabaa lafa dhiqxu bonuu galtee itti kuftaa hin hojjettu Itoophiyaa keessa waan hedduu jechuudha.
banadduun banatin ati kinoo kan alaaltu kun banattee banannaan banachuu baannaan banadduus hin jedha. Silasii ergaa kee inni dhumaa guruuppii isaan keessa ijoollee seenuu barbaaddani koomantii jalatti nagaa faddaati. Guruuppii sina seensisa jechuudha. Guyyaatti sabiskiraayibii 20 yookiin 25 soddoma gahuu hin argattaa jechuudha. Guruuppii sanoo seente. Haasawwan ani haasa'u sobeettee irra hin darbin. Warri guruuppii kana jala jirtanis kinoo na ilaalaa jirta mitiire dhugaadha. Silasi na dubbisaadha siniin jedha na barreessadha na gaafadhaadha nu seessisinaan jedhaadha callistanii irra hin dabarinaadha. Atis na guddista anis sin guddisaa jechuudha. Namoota hedduudha amma sabiskiraabiin kiyya dura baay'ee gadi bu'aa ture. Ergan guruuppii kana seene hoo rabbiin galata isaa ta'u naa guddachaa jira. Silasi viidiyoon ani har'a hojjedhe kana fakkaata. Ijoolleen beeruutii keessa jirtan of eeggannoo godhaadha. Boru hudiidha. Viidiyoon kun akkuma isin bira ga'e laayik godhaadha. Guyyaan meeqa? Guyyaan 14 boru 15dha. Mootummaa hin jijjiirra jedhanii jiranii of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Inni dhumaammoo tiiktookii kanarratti hin bo'uune mootummaan Dubaay du'ee jira jedhan. Dhugaadha. Ijoollee Dubaay meenatti hima. Dhugaa du'e. Dhugaa duuna Waaqayyoon nafsi isaa amaaru jannata isaa seessisu. Nus boruu du'uu dandeenya. Garuu namichi kun eessa? Maaliif bo'oon jedhee nu gaafachaa ture. Kansaa goddanyaatti gaafannaan hin du'e jedhanii bo'oon mootummaa Dubaay jedhanii naan jettee. Akkuma Dubaay biyya bareedduudha. Ijoolleen keenya hedduun achaqanitti jijjiiramanii Waaqayyoon nafsi isaa amaaru jedha sumaanii. Inna viidiyoon kiyyootiin tole laayik sheer koomantii gochuun na jajjabeessadha. Guyyaa biraa viidiyoo biraatti namni deebi'ee dhufutti nagaan naa turaadha. Baay baay. Sanan jaaladha.